hello. Jirra jirtanii hordoftoota Didaa Tube kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan akkuma yeroo hunda isiniin jedhu nageenyi waaqayyo isin bira haa gayu nagaadha fayyaadha waaqaf galanna haa gayu egaa amma waqtiin kun waqtii tsoomatii har'a kamisa guyyaanii akkuma na duuba argitan haga ammaatti birthday ilma kiyyaa ilaalchisaa haga ammaatti jechuudha fiinya hin kaasna akkuma argaa jirtanii garuu mudannoo baay'ee xiqqoo nama gaddisiisu tokkotu jira birthday kiyya irratti birthday barii irratti jechuudha akka har'a kabajnee ta'u akka baruu immoo xiqqoo ilmi kiyya nu jalaa dhukkube tureyyuu I don't know maal akka ta'e isa kana hunda jechuudha kabajamtoota keenya isinittan hima jechuudha so fayyaa jirtanii meesin duraan dursee nagaa jirtanii waaqaf galannaa gayuu didhaa sirraa bareedee jira didhaa baay'ee waziin sirra yaa'ee jira warri naan jettan galata guddaa argadhaan isin jedhe qaxaleewwan kiyya akkuma argaa jirtan haga ammaatti hin kaasne boruu kana haga torban tokko haa ta'uu naan jette Itaaliyaan isin galee haga torban tokko akkuma taalaxafamu kaasin jeen har'as engaddas kaleechas kaasin jeen bad argaa kee qileeseen haa ta'u naan jette maal rakkatti naan jette isin galee akkuma mastaawatii kana keessatti agartan daa'ima baattatu jechuudha raffisaa jirta akkuma argaa jirtanii ilaalaa walii gadi deemaa jirti mastaawatii keessatti ni mul'atti anyways abet mastaawatiin kun mastaawatiin baranaa isa anyways kara dubbitti haa goru egaa kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube sagantaan birthday ilma keenyaa akkuma beekamu aduu sanbata xiqqaa qidaamee tureyyuu ummata baay'eetu dhufeyyuu akkasumas immoo ummata baay'ee biyya kiyyarraa harmeentoo jechuudha nama baay'ee yaamteeyyuu akkasumas immoo harmeen Itaalimilleen jechuudha nama baay'ee yaamtee sirriidha anleen sagantaa san jechuudha akka ajaa'ibaatti qopheessee yaa'u ilma kiyya waaqatu naa kennee waaqni galannaa gayu gammachuu ilma kiyyaati gammachuu ilma kiyyaa kanarratti jechuudha wanni xiqqoo gochuu hin qabu dheetu jechuudha didittiin birrii qabdu qoloqqolteetu jechuudha sagantaa kana qopheessite jechuudha qaxaleewwan kiyya so isa kanarratti uummata baay'eetu dhufee akkuma argaa jirtan sirba ajaa'ibaa tureyyuu baay'ee bashannannee baay'ee bohaarree akkana ani dhugaan isin jedha deebii hin qabu kanaaf jechuudha sababni isaayyuu jechuudha tokkoffaa badhaasa baay'eetu tureyyuu yoo taphannu yoo kofallu jechuudha yoo Itaaliyaan wajjin jechuudha wal dorgommiidhaan yoo taphannu jechuudha kun 50 kun 100 kun 200 jechuudha adda keenya irratti maxxansaatu haga dhugaan isin jedha so ani qarshii san immoo jechuudha Itaaliyaatti kennaatan ture isaa fuulduratti jechuudha dhumarra garuu ammas jechuudha dhumarratti ammas jechuudha namni wayii jechuudha na badhaasu taanan jechuudha gidduudhaan sirbi hin dhaabbate jechuudha isin galee so akkana ture akkasumas uummata baay'ee dhufe akkuma argaa jirtanii kan namoota xiqqaan isaa dhibba akkana hin ta'a egaa kun sargii osoo hin ta'in kun cidha osoo hin ta'in kun immoo kiristinnaa daa'imaa osoo hin ta'in jechuudha kun dhaloota ilma kiyyaa kan waggaa tokkooti so dhaloota ilma kiyyaa kanarratti anillee jechuudha yaa gammaduun qaba gammachuu anaaf dhugaa gammachuu guddaadha waan ta'eef dhugaa dubbachuudha baay'een gammadee baay'een bohaaree keekiin illee akkuma argaa jirtan keekii ajaa'ibaa tureyyuu hin nyaanne garuu ani immoo akkuma beekamu jechuudha hordoftoota keenya appetaayitiin kiyya hin cufame jechuudha appetaayitiin kiyya baay'ee cufame jechuudha dhugaan isin jedha ganama sa'aatii tokkotti qursiina nyaadhee achiin booda kara sa'a 10tti nyaadha aroonni
fooliin midhaanii fooliin waxiidha jechuudha dhugaa dubbachuudha baay'ee akka hin nyaanne na godhe jechuudha akka midhaan hin nyaanne na godhe akkas ta'e jechuudha dubbiin inni biraa harmeen tiyya sirba wayii baneetu jechuudha harmeen tiyya jechuudha nama san gidduutti jechuudha dhugaan sin jedha gammachuun harmeen tiyya gammadde ani jechan isheedhaaf dhabe jechuudha isin galee gammachuun harmeen tiyya gammadde jechan isheedhaa dhabe jechuudha akkuma sirba wayii oromiffaa bane jechuudha samaayii geessee gaddeebite iyyuu didittiin taada harmee tiyyaa kophaatti ishee hambisuun qabu ishee wajjin walitti makameetu jechuudha haga dhumaa ishee wajjin sirbi achiin boode jechuudha wanti hunduu kan ka'e so isa kana tureeyyuu ummanni baay'eetu dhufeeyyuu harmeen tiyyaa fi harmeen taalimillee wal beekan garuu firri kiyyaa fi firri harmee tiyyaa fi firri harmee taalimilleen adusan mana keenyatti wal qunnamanii akka gaariitti dabarsine jechuudha walumaa galatti so amma immoo kara mudannoo isa bariitti jechuudha ilmi kiyya naa ta'een akkuma beekamu jechuudha adusan akka ajaa'ibaatti dabarsee hin kolfaa hin taphataa wanna kinoo fakkeenyaaf wanna fanadda'u tokko hin beektan wanna dhoosan jechuudha barzidee irratti fakkatti wannoodhan hin dho'a isa irratti hirrifate bakka sagantaa ajaa'ibaati baay'ee nama gammachiisa das namadha garuu ilma kiyya irratti xiqqoo miidhaa fidee achiin booda keessummolee keenya nu bira dhufaniif jechuudha isaan keessummeessinee oga fidnee booda ilmi kiyya naateen jechuudha kara galgala sa'a lamaan booda hirrafe halkan mulu na jalaa baannanaa ture jechuudha hirrifataa ture jechuudha akkuma xiqqaajaa jechuudha qaxaleewwan kiyya ija namaa ta'uu danda'a hin beeku garuu isinii galee akkasumas isa bichaa osoo hin ta'in hiriyaan kiyya tokko jechuudha ijoollee isaatii fi daa'ima waggaa tokko kan naatee wajjin wal qixxaa'u jechuudha fiddee dhufteeyyuu oga fiddee dhuftee booda gara manaa bilbileetu halkan mulu qaajaa bultee naan jedhe achiin booda kara ganamaa kara sanbataatti jechuudha itaaliin fuuteetu kara mana bataskaanaa deemtee hin qorrabsistee dhufte aduu hojjaa duraa jechuudha xiqqoo nu jalaa dhukkube jechuudha ilmi keenya jechuudha wanti gaariin osoo jiru wanti akka gaariitti gammanne akka gaariitti bashannanne garuummoo jechuudha dhibbanis hin jiraa yaa qormaanis hin jiraa qormaata kana dabarreetu haga aduu wixataa san immoo ilma kiyya kiliinika geessinee bakka marfee hin kennanii fi xiqqoo qoricha adda addaa shiroobii adda addaa hin kennanii fi ndoom har'a kaleecharraa ka'ee amma naguma fayyuma jechuudha nu fayyee jira isa kana jechuu barbaadetan qaxaleewwan kiyya kan kanarraan hafee akka gaariitti dabarsinee akka ajaa'ibaatti dabarsinee kennaa ajaa'ibaa kan naa kennan hin jiranii normaalii baay'inaan riikardii hin goone akkuma beekamu kennaa ajaa'ibaa kan naa kennan hin jiran jechuudha akkasanitti jechuudha firootawwan kiyyaa haala gaariidhaan dabarsinee baay'ee gammadee baay'ee bashannanee baay'ee bohaaretan jira jechuu barbaadetanii firootawwan kiyyaa isa kana jechuu barbaadetan soo inni biraa immoo warreen chaanaalii bitachuu barbaadan karaa keessatiin duwwaa 9201779 WhatsApp Telegram imuudhaan jechuudha nagaafadhaay haga ammaatti kara dubartoota 3-4 kana jechuudha chaanaalii kara 3 kan isaanii biteetan jira isaan filleen kan dabarsin jira kan hin dabarsineef hin jira isa kana jechuudha chaanaalii tokko chaanaalii subscribe kara 96 qaba diamond argachuudhaaf yaa subscriber kara 4 hafa inni biraammoo subscriber kara 20 kan qabu jechuudha karaa keessatiin nattaasaa hin dandeessanii garuu micayyoon takka subscriber 20 fi 600 bitachuu hin barbaadi torban lama bichaa na eeginaan jettee yoo miidiyaa kanarratti illee jechuudha ni dhagahuu hin dandeessi haga torban lama hedheetu jechuudha ishee qabeetan jira subscriber 20 tokko kan monetize ta'an jechuudha
tokko subscriber kara kuma tokko dhibba saddeetii tokko kara kuma sadiitii akkana bicha kan tokko immoo kan kuma sagalee hin jira. Isa kana irra deebi'ee bilbila kiyya isinitti himaa duwwaa 920177982 haluunaan jedhaa. Akkasumas immoo warreen algaa soofaa akkasumas immoo qumsaaxinii biffee hojjechiisuu barbaadan haluunaan jedhaa viidiyoo gadhiisatan jira akkuma argaa jirtanii namoota baay'eedhaaf hojjechiisatan jira. Ammas haluunaan jedhaati na gaafadhaan isin jedha firoota bonkee dubbii isinitti baay'isatan jira. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja horaa bulaayi. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan normaalii subscribe gochuun anaaf wanta gaariidha na fayyada waan ta'eefu laaltanii hin baay'inaa yeroo baay'ee screenshootii gootanii yoo na ergitan jechuudha. Chaanaal irratti chaanaalii kiyya osoo subscriberii hin godhin kan hordofaa jirtan jechuudha. Please irra deebi'ee taseettan himaa subscribe godhaatiin hordofaa. Anaaf subscribe na fayyada waan ta'eefu isa kana jechuu barbaadetanii horaa bulaayi nagaannaa jedhaayi baay'een isin jaaladha.